السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورموتي يكون جرت النجاة في هذا. أخونا منانا كسي تدربي وجامي كقوتو. أكثر تجارب تجو نجلا ديجاني يجورا. إذا كذي هني مرزا أسكال تمنت تجلي. أكنت نجلا ديجاني يجورا. أخونا أكنت تركارا. أسي منا كان هندا خجارة مي. أسي نياغرتني مي. جيا كان قوتو أكنت ديجاني. تجابسني بولكيتا لفت تقولني يجوا إسنا كانت يركا يجور دفتو تعرف دعوتو تغيي إلمان روما ورين الدنيا جوبا إدل جوبا جرتان أكنومتي ناركا يجور بولكيتا خنا يوتك أتى مالك ميكا نتباسه جارمي خولي وجه ولد دبلته يجورا ألكن ساعة سجلتي نسيقة جلي منتي أكمتي نوريفته نما براد ليسيستا يجوران منا خيجي نرتي والجهني أكرن نرتي ديجني يجورا أكرمة تبدأ ونو سبيلا خيسانو كساني مدول شان ربولاني منان التي دتبه ويا ميك غوتو هلكن على غنا بوله اتميلي خيك أبنا نفوري على غنا جرو كونو أكنت إذا نرد ديجا بولاني جتو ورموتي يكسي كوبا كبادا كونو أكن جرون توبيا دا أكنا جتورا أنا أقرتني كنوندي ما بولكيتا لا منا كان هون دغوتا مي خجرو إلى أجي منا فت إيه الرسلا ورقرون غبا خايجي أكنت نرد ديجا نيجتورا كونو أقرتني ما أنا هون دكنت ديجان كناتي قالتو ما خورها بولادا بشان اللي غرغر هانغا في جروتي كتنا تاجيتن gure biye jise pishana ko gure biyara ba turetin bishan duitete gure mana kana jaru jira wallahi duite kikir bishan kayirdetin elera bishan ettes gure ashawa jise arana ratitigan الحمد لله رب العالمين منيرة مالتا ليسا لا إله إلا نقو مامي منيراتي كابشر بيجراتي منيرة أنا مدوم فاتي سرادي كبي نا مدوم فاتي مالتا تبا كان لي بيخو سيران فرادور كتاتي يوغان هم لالي سيران سكبيتو فرادور تانا مدوم فاتي چبوچا منيرة السلام عليكم. nama dhuunfaa ragaa yoo jiraate malee eenyu dalaga namni dhuunfaa ragaa bitadhu isin jetti mootummaan biyya tanaa yoo nama jiisanii hoyi halkan sa'a sagalitti ragaa هذا مالتا تبون بدل من دقيني مالتا تربي mana jaartee jiidhaa duraa facaasan لا إله إلا الله أين جلا فجأة nama dhuunfaati maaliif nu doleessisuu dhabde jaanii akkasuma fakkaata kan viidiyoo dhaggeeffadhaa waan يا ربي وبيجي معكم جرا يا ربي زاد ده يا السلام عليكم منيرة يونا بيت بيخو
Boy qilleensarra jirta sinirraan fannee si faysaanin si dawalaaf shiraa'e yoona beeti. Yaa jettaa sagalee tan. Munira. Jabaaddu cinaa jirra jabaaddu. Ayee. Ayee tole yaabtiri. Ayee. Munira na umat beetu kas godhe mu maale waan saa maale dimbaluun fa'aa maale. Asirraan booyi. Mukkeen ni binna. Nama dho'i sawwaadee lagus dho'i suma faayidaan idaabar. Bakka ragaan injiritti inni dalagu bakka ragaan injiritti faayidaan idaatis. Rakki faate maalti qoyan kan dhibe bar maale jechuun nama maan hundalee simnee dhamoo abbaan. Nama dhuunfaatiin irraa facaase. Kontoraata itti kanneetiin kontoraata naa jaari jeen. Dalagaan adeemutti hin jirtu jeetiniin maallaqa cinaa tokko walqixa ka fudhate maallaqa walqixa maaliif walqixaa dhufa walqixa isaa fudhate dalagaan naan deemne dhiisi bakka nama biraatiin itti fidadhaa jeeni maallaqaan kontoraata kanneef sanirraa nusaan kanneef nusa sanirraa masarata malee ni hiniyaati naafi xurratti walii gallee waa xiqqishoo irraa waan dandeesse naa deebisii yookaan ammoo akkam jettaa jennaan itti dhumee jira naan jee maallee ni qe'e. Itti dhumee ammoo cinaa tokko waciitii ijaan godhadhee naan jedhee dhaga'ama sagaleen kiyya. Ni dhaga'ama. Cinaa tokko wacii kiyya dadhabbii tiyyaa kaanillee istumattiin sirra fixee naan jee maallaqa. Hayyee naa kakadhuun jeen. Naa kakadhuun jeen. Inka kadhu jee. Inka kadhu inni ni kakadha jee. Inni ni kakadha jennaan inni saayibdichisaa tokko hin kakatu jee. Maaliif naan kakanneen kakatu? Hayyee egan kakannes rabbittiin dhiise bakka hayyee dhiisaa jeetii kisinanii deemuuf deemu damiinni tokko kuraa galaanii warra ituuti nu jidduu seenee abba narratti siif guutuudhaan miidwaayin sii godhaa dhiisinaan jee ni agarraa zellamamtee jirta. Tole bakka dhiisee abbaa kiyya jeetiin du'aayii irraa fudhadhee osuma maallaqa kiyya danuu san dhabee dhiisee eeda galgala jechuusaa jahatti. Bahee mana sanirraa guunan gala deemu gidaara jala dhadhaabbatanii achitti na eeggatan. Na eeggatanii mana kanaaf ootaa yoo ati mana san buru ganama ittiin ribarraa kaate ni agartanaan jedhee jaachaa na godhanii ceetii mana seenee cufadhee rafean ganama kana manni kiyya lafa jiru kanan dhufu. Poolisiin qabsiisee oguu waajjira geesse waajjirri poolisiidhaa ragaatti qabdanaan jee ragaatti hin qabu halkan sa'a 9tti kana godhanii. Maalin godhuu danda'a? Nama akkamite jechuun sirri beektaa inni maal ganda inni jiraatamu dirdaata kontiraaktichi. Kontiraakterichi. Jiraatuma biyya tanaati. Maaree qoofni akkasii kun quufa akkasii maa quufa irraa baaftu malee maal qoofni akkasii kun akkasitti dafqa namaa akkasitti akkas nama gochuun maali quufa akkamiitiin indee bakka biraarra dhufee ganduma waatti achi ijaaraa ta'u bakka biraarra dhufee quufa akkasii san quufa isaa irra. Ganda kamii Muniira? Ammati boomba furmaatan ta'u Muniira yoo jijjiireetti malee. Kanaa miti qormaanni fatanaan kanaa olitti barnaa uummatatti bargaruu. Ganda kamitti kan akkasii. Cinaa jirraa abshir jeeti. Cinaa jirraati ganda kamis silaam. Ganda kami tortoraan akkas waa'ee dalqa namaa lafa laagu kun. Jarbaa gandaa uulan. Achuma jiraatuma achiiti. Jiraataa asiitii miti kan inni warruma biyya biraatii dhufe. Maal osoo gijjiidhaan dubbatti dhugaa rabbi kana quufa akkasaan quufa akka namni biraa barumsa irraa godhatu godhan kanama akkasii quufa osoo gijjiidhaan dubbatte ekko. Itoophiyaa keessatti deemtu ragaa siin jaan ragaa namni nama gizee nama jallamuu deemu oguu qabeenya namaa balleessuu deemu namni ragaa fudhatee hin deemu ati an dhalaadha dhiirti takka na bira hin jirtu halkan sa'a 9tti needaa asii ka'ee manatti galee anne sa'a 9tti ilaa nama subii dhubeetiin sa'a 9 asii bulukeeta namaa wajjin guuree jaarrachuu jira manaan kophaatiyya waan taateef dhiirti na bira hin jirtu. Wallahi baay'ee tokko nama. Magaalaa kam islaamuun? Koree fooboos ko qalbii boostaa itti maal ta'e bira dhumarrammoo boonyaan ko baay'ee indii deebi'u akkasi maqaa isaatti hojii osoo beekte ko kan wallahi jecha ani wamaan godhaan osoo
Ana so magaalaa dirdaa na jira leer dhugaa rabbi ammaan dhufaaftu dhugaa rabbi injiru malee. Akkam ijoolleen dhiiraa si biran jirtu ati naannootti jirtu kana. Laa namumaan dhufee biyya tanaan. Wallahi soor dirdaa kan ranji akkan kana jiraadhe amma sila rabbi. Khabaa kiyyaan dhaqaaf rabbi jira nama akkanan dee namni obboleettii osoo qabu akkam waan nama obboleettii osoo qabu haaya osoo qabu. Indi waamee ka telefaatee fiddee biyya alaa irraa wanta kan akkanatti hoggaame ka telefaatee fiddee gaafa indi wallahi bakka indi asii miti anaa ta'aare wallahi sii miti anaa ta'aare nama akkasii quufa akkasii funyaan qabdii irraa. Ganda kami sila amma inni ganda kami naannoo kami inni. Jarbaadha gandaa muusaa. Injil to magala hotte yang galgalan buuti. Wallahi kam nama gubaish. Wallahi jichaan dhabe rabbi wallahi gidiin je. Maaloo ma desta gammachi maaltu daga makana dabqa yantana imman ke hana dhugaara hay. Namni hadis mo hasitu mo kafilla makan rajula wallahi. Amma di yemen dirqasan gallakisa jira. Dinas gubbate ise haasoytu miti osoo nama isii qobu nama gaafa gartee qoblee akkanaa kun namatti galee nama ofiitu nama qoba. Waan fedheerus yoo jijjiirraa dirree dhawaa akka Oromiyaatti dirreen dhawaa. Muhammad. Oo. Dhagayi waan isin jiru. Silaa nama ofiitu nama qoba gartee isiin asirra teessee sa'a tana silaa laalmoo. Meediyaan kun maaliif barbaachisa beektaa isiin nama amma laffee gartee biyya Arabaatti dalagatee amma gadiin taajattee gaafa biyyatti galtu humni isiituun jalaa facaate jechuudha. Gaafa humni isiituun jalaa facaatu humna barbaadde amma humni isii immoo akkamitti bakka argachuu danda'a gaafa miidiyaa kanaan gartee osoo silaa namni isii qoobu jiraatee Muniira irraa wanti akkana ta'e magaalaa Dirree Dhawaa keessatti wanni jaamu namoota keenya gurguddaadhaan dubbatame xiyye magaalaa Dirree Dhawaadhaa dubbiin qaxxitaa kantiibaa bira deeti. Namoota gurguddaa Dirree Dhawaa bulchan bira deeti dubbiin Muniiraa furmaata gahaa takka argatti jechuudha. Gaafa furmaata gahaa takka argatti. Yoo taasilaata mootummaa taatee faadha akkasitti aangoo gurguddaa bira deetti malee nama dhuunfaatuun. Dubbii akkanatti maaliif ol ka'iinsi dubbiidhaa maaliif barbaachisa yeroo hedduu amma magaalaa nan keessa jiraadhu tana keessatti manoota akkanumatti osoo pilaanni irra hin dhufin osoo wanni takka irra hin dhufin. Jalaa diigan manoota asirratti TikTok kanarra ba'aa ture tokko yoo agarte hadiigan. Maali poolisumaa fi milishaatu seetuma walii galee gartee lafa san gurguratuudhaaf jechuudha. Diigan garuu gaafa ijoolleen TikTok kanarraa bakka takka itti iyyitu xiyyeeffannoo argata jechuudha wanni sun bulchaa kantiibaa aanaa saniitiin kantiibaa magaalaa saniitiin. Nama dhuunfaati akkasuma Muniira nama dhuunfaati mee kun. Muhammad. Fandoo. Injiru. Wallahi. Tani barwaan.